tinaati. Yoommoo callistanii hojjettan ta'ee isa dhugaa onnee keessan keessa jiru viidiyoo waraabaati. Dhiifama gaafadhaa, uummata dhiifama gaafadhaa. Rabbii keessanii salaataa dhiifama gaafadhaa. Mubeen abbaa miskiinaati waan ta'eef. Kanumaan isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا حبيبي كو قرata بركاته يولفاد يوكي yaaduma kana deeggaru egaa maaliif harka cabaa harkuma fayyaatti hidhu jedhanii egaa yoo dogongorame egaa numatu wal sirreeffata malee kan samiidhaan nuun buhu numatu wal qaba wanni goonu jiru yaaduma kana deeggaru wanni itti dabaltan yoo jiraate itti nu dabaltanii gara hayyuu kan keenya Mubaarak Muhammaditti darbina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي دبر بلتي تنا كايش سجل دبر دي ها دبر رب سياك بجي ايش اتفوف بلتي هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكيسن السلام ورحمة الله وبركاته. يسرى لك دفتني دبي كان غيار دبتا ما ترى جولين دفني جرو obboleeyyan koo kana gorsuuniin dhufe ofiin bulaa fi jifee fiixa tokkoffaa asirratti akka nama beela'ee nyaata wayii gaafataa jiru ta'aa jirtu. Sirriitti Mubaarak abbaa keessanii abbaa Oromootii hangafa keessanii hojii isaa itti cuftanii asuma irratti yuulaa wal kaatanii si balleessinee jirra obboleessa koo jechuu qabdu malee akkasi taa'uun qabdan. Sinii galee isiniin gorsa hangafa keessan ta'uu hin danda'a, riyaa keessan ta'uu hin danda'a hin beekamu. Inni lammaffaan immoo Oromoon waan gaarii ilaaltu, waan badaa akkasii immoo sirriitti ilaalti. Viidiyoo tadhaa irratti hojjatte nama 1,000 moo 2,000 ilaale. Kana jechuun ati Mubaarakii waan faarsaa jirtuuf ilaalan sheeriin godhani. Saatii isa immoo xureessitu sana sirriitti walitti sheer godhanii wadaajnis xalaannis itti kolfaa turan. Amma akkati viidiyoo itti hojjattu anatu sittima. Foloosii godhaa, foloodhaan bilbila keessa ta'uu yookiin immoo birreeffamaa sittima ajaa'ibatti achiin illee feemasa taata. Silaa feemasummaadhaaf miti miidiyaa kanarraa sheeknis, qeesiinis, wallaalaanis, beekaanis kan arrafamuuf, kan xiqqeeffamuuf beekamtiidha miti. Obboleeyyan koo beekamtii dura beekumsatu caala dura baradha. Beekamtee waan akkas hin fayyadu. Beekamtiin miidiyaa homaa nama hin fayyadu. Arginee jirra. Viidiyoo hin hojjatta yeroo hojjattu immoo miidiyaa kee qofarra miti kan gadhiistu. Bifa 2-3 hojjadhaa. Hojiis hojjataa ta'e nyaataas ta'e. Isa kaan ofirratti gadhiista kaan immoo mubeedhaaf ergita. Sababiin isaas miidiyaan isaa guddaa waan ta'eef miidiyaa kanarratti ilaalamuu qaba. Gaarii ilaalu Oromoon gaarii sheerii hin godhu. Alaan gara kootiin barbaadan viidiyoon jarri na hojjetan hin argaman jiru ofuma jalaatee ol baadhaa hojjetan asirratti dhiifama gaafatanii isin quufsee jennaan hordoftoonni koo viidiyoocha. Okkee yoo siif erguudan immoo beena jala naasa yoo siif erguudan nuuf erganu qorataan jira tokkummaan jira miidiyaa korran gadhiisu jette nuti hin gadhiifna. Sheerii waan keerii hin qabne sheerii godhaa jirra miti maaliif sababa ijoolleen kun kana dalaganiif namni 2-3 waan hin taane keessa galuu danda'a. Qulfii meeqatu sitti cufamuu danda'a. Dhiifama naa godhi. Namni kuni ilaalaa kun obboleessa koo ofiin boonaa ilaali nama kanadha. Ijoollee baaleeti. Moo ijoollee arsiiti akkasidha. Ofii isaatii aanatu isaa fide biyya kana. Namni jalqaba sheernatti godhe ani sheerii namaan laalu. Dhufee ijoollee wayii erga ofii dhufe kaleessa iqaamaa isaan kenneefi firii biizaadhaan fideeni. Iqaamaa isaa kenneefi laayivii irra nama 600 maal irratti ilaa kunoo iqaamaa kee waan waadaa si galee. Sijala balleessiraa himadhu matatti jedhee agarsiise. Lakkii waan waadaa galte naa guuttetta jedhee ijoolleen hiriyoonni isaa Mubaarakiin nuu dubbadhu jedhan nu haa fidu. Ishii jedhetti naasaara. Isheen natti godhe viidiyoo kana kun ilaa viidiyoo jalaa kana isheen natti godhe sagalee isaa immoo ilaa dhaggeeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nubee fayyaadha nagaa akkam jirta nagaa. Akkanne maaluma abbaa kennaa taana. Ijoolleen ani onnaa jedhaan jedhu nama sadii ofirtana dubbise tokko kana natti erga laalee kana laalee natti erga
kunoo akkana nama maqaa namaa xureessiti akkam godhamme. Viidiyoo eenyu isheetti godhee warra ninaa dubbate ijoollee 4 mubaarak nagaan na fide hin shakkamu kunoo aayidii koolatti kenneera jedhee ijoollee naa dubbatu fuudhan isheetti godhanii gurbaan kee hattuudha jedhanii isheetti godhanii naan reefate dinaa jedhe. Wanna akkasii ilaa riskii rabbi tana manaan rabbinuu hojii kana narraa hadhaabu maaliif hojii kana fayyadamaa ta'uudha nama boochisuu qabda si galee nama boochisuu qabda ani nama shakku jira dheengadda asitti dhaggeeffadhaa wanna naasaa kana dheeressee fi ani ilmi namaa akka inni jilbeeffatus akka inni na duratti saqaayyus akka inni na duratti mataa gadi qabatus hin barbaadu natti balleessee dhiise si galee bucuusii biyya kana keessatti dheengadda namni wayii diraama 8,000 nama jalaa nyaatee jennaan hiriyaa kooti maalan dhosse jaarsummaa taa'ee dubbadhee obboleessa koo dhattee tokkummaa irratti bannaan achitti gadi baata footoon kee gadi baanaan ammas waa biraati dhiisi birriisii kenni bakka obboleettii koo isanii daatti si galche dhiifama jedhee miila qabee mucaa walitti araarsee kennisiise achumaan hiriyaan saanaa dabalee dhimma dubaayii kana achi dabarsitee Saudiitti waan kee kennuu yoo hin himne sa'aatii 24 keessa biyya kana keessaa si baafne naanii sagalee waraabbadhee anis immoo isintu dhiiraa sa'aatii 4 yoo nan baafnee jedheen gadi baasee yoo dubbachuu barbaadne kana hundayyuu maaliif ilma dhiiraati namni dhufee qubanatti qabu hin jiru ilma namaa hin amanu siluma mana ona keessa qophaa koo taa'uun koo ilma namaarraa amantaa qabu fani eenyurraa yoo ta'e jechuudha maaliif galatti kuftuu malee namni an keessattuu chaalenjii fatanaa danuu keessan darbe wallaahi laazim fatanaa ilmi namaa keessan darbine keessan darbe dhagayan barumsa guddaa naa ta'e yeroo jarri gadi ba'anii viidiyoo kana wal bira qabee ilaalu edaanuutuma nan hojjedha jedhee hojii kana keessa turuu barbaade iyyuu gufuunatti taa'u ummanni hin jabeessina jabeessaanii kaleessa hawaasaaf hojjetaa ture waggaa 10 har'a immoo jireenya isaa jiraatu jedhaman see malan isaa namni duwitii godhee namoonni fooloo koo qaban duwitii godhanii mataa raasu viidiyootti quba qaban riipoort kan godhu dhiyoo tokkotti kana garaana nyaate Abdusamad amantee miti amma dhageesse Yeemu beekarallee maal kana hin beeka gizee takkaasumaan carraa naa kenni. Obboleeyyan keenya hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa isiniin jedha. Tokkoffaa ustaazni keenya ustaaz Nooraz hedduu ulfaadha galatoomaa ayyuun akkana Nooraz Zamaan maaleesh. Ayyuun akkana nama gidduutti argamuun waan guddaadha. Waan gartee hamilee namaatiif illee dubbii namaatiif illee akkaan